Oromoo wal ajjeesuu irraa Rabbi haa baraaruun jedha. Dubbii akkanaan goolaba ayyaana gadi bu'e. Wanne gootani eda wallahi sa'aatii lama bira teenya jechuun mana aslitti nami nama dhagahu hin jiru jechuudha. Nami takka nama dhagahu hin jiru. Gama kanaayis ta'e hundinuu sammuu isaatii yaa jechuudha. Yoo yaada bilchaataa dhiyeessiteef yaadan taane sii deebisa. Ummata kana yoo dandahame kana keessatti koreen ijaarame nami hambaasee wal quba qabu nama walitti hidhaa jiru yaani mukiin meeqa jira jechuudha. Ummata kana akka nurraa guurtifamu yoo kun hin ta'in wallahi nama dandeessanii walitti raarsitan takka hin qabdan. Yoo tokko amma dhufee hayyaa tole siin jee achi deemeeti bakka biraa dhaqee mana biratti waan bira taasaamaa dhufee ammaasitti jijjiirama. Nami akka gaararraa bifan taane jijjiirama jechuudha. Ammuu kana buleedha, ammuu kana adii ta'a, ammuu kana gurraachata jechuudha. Hin danda'amu kun. Ummata kanarratti xiyyeeffadha. Ummata kana yoo guursisanii mootummaa suusitu jechuudha ammoo walii galanii itti kenname wallahi amma tana funyaan qabdee laata. Lah addaan lafarra ooftee amma kana jechuun murtee yeroo sitti murteessanii yoo murteen jiraate kadhaan hin barbaachisu jechuudha. Kana hoo kana godhame miskiina dirqamaan kana hin godhame sun ta'in miskiinni hin gadhiifamu. Dhageessanii yoo kun hin ta'in takka nama yaada bilchaataa qabu hin jiru. Nami si dhagahu hin jiru mucaatan ati neeleen anduwaa sitti mani. Eda kadhannee dadhabne jechuudha. Ajaa'iba wallahi. Tokko dhageessanii gama sana ittee gama kana ittee nami kutaadhaa bakka bu'e hin jiru. Kutaa maqaan dhahinaa ammoo tokko wanni isin yaraamuun. Walloo maqaan dhahinaa arsii maqaan dhahinaa. Hattoota qullaa gurguryoota jiru. Dhageeffadhaa miskiina shoortaa illee ta'uu. Miskiina qabamee shoorxallee ifnee ni qabsi ni baasisne jechuudha. Bakka maaliif miskiinni nama quufee rakkatuun qabu. Warra quufee kana kadhataa jira ammas nagaa barbaadan ijoollee gadhiisa. Nagaa feeta waliin dubbanne ijoollee gadhiisu inni nagaa yoo hin barbaanne ta'e karaa biraatiin bar deemamee ijoollee gadhiifamuu hin danda'ama bar. Khalaas bar. Rakkoon namni nagadii suuraa keessanii wajjin viidiyoo wajjin wanni daladdarragaa guutuu qabaa. Amma nuyi akka Oromootti agartee Oromummaadhaan isin kadhanna. Hoggaa Oromummaa diddan kabaja obbolummaa hoggaa diddan suuraa agartee takka namni waa daladdan namni qabdan namni agartee nama qabsiiftanii mana banattanii mana kiyyatti as fidi akkana jee jettan suuraa keessanii wajjin viidiyoo keessanii wajjin kan walloottis kan arisiitis guutuun video wallahi tokko lafa keenya jirra guutuu lafa kaannee jirra. Takkatti tana qofa si gaafadhee iluu galchee dar eenyu dide amma akka kutaatitti nuti ijoollee teenneen qabanna jennee eenyu dide dar sabbara galatooma rakkoo qabu. Ammu keenyaa sabbari. Haadhuuf tooggaa isaan dhufanii dinna ijanii deeman deetee kalas galatooma sanii achi walitti tarkaanfii fudhanna rakkoon qabu. Walloon bar bal'aa boo'i walloon bar manduggoo qaba hayyuu qaba olomaa qaba isaanitti himna. Hamma san nu sabbaraasin haadhuuftu ijoolleen hoggaa didan rakkoon qabu likkii wal gashina. Bar biyya mootummaan jirtu jirra bar biyyoon tu biyya nu jirru. Ila haydar nulle bar nageen Abu Jannet male koota nageen miskiina Abu Jannet male kada astaun ke kada sin fakkaatu nageen Abu Raa himana jiru kuni bilbilaa fi waan adda addaadhaan akka nama qabsiisan beektu. Bar hoggalla jenne sa mootummaa keenya safaara keenya nu gasha. Ragaa wajjin dalagaa keenya wajjin suuraa keenya fi dalagaa wajjin guutuu takka wal agartee lafa kaanyee wal kennu deemna. Sani hoo Oromummatti agartee dhumnee kabajaadhaan miskiina agartee ijoollee xixiqqoo daa'ima boo karaa bobbaatee galtuun bienne kan agartee tapha malee waa takka agartee ho'ati maali jetteen kan of hin bienne gada dhiisisiifnee nagahaan tokko taanee wajjin haa jiraannu. Kanaafuu abdii kottaa garagalaa Umar attis kottaa garagalaa wanni adda achi ala wal baafne wanni wal mari'annu tokko hin jiru kottaa deebihaa. Hoggaa didame immoo san deetee kalas waan dhufu wajjumaan laalla. Kottaas garagalaa amma.
Ajaa'iba wallahi. Mucaan tun egaa mana bante subii sa'a meeqatti? Sa'a sadi sa'a afur nageenya jeeqamina nu wal kadhata. Bara Amaaraan harkaan waliin qabne bara Oromoo qabe. Dhugaan uummanni Oromoo kutaa 11 ilaalaa jirtanii nageenya jibbamee jira. Karaa kanaanis gaafanne karaa kanaanis didanii saniif kanatti deemnee jechuun afaan qabu booda isin galee waan takka kanaanis ilaaltanii kanaanis ilaaluu qabdan jechuudha. So miskiina gadhiisaa jechuudhaaf tilloo kun hundinuu ani sa'a meeqan taa'e wallaahi asirra sa'a meeqa mudhii mana dhukkubdee wallaahi akka taa'eetu hin beekwani. Okay, ayyaama maali bakka maali wanta hafee hin jiraa? Heydar eenyu galche achi galche maal jettan mee isin deemaa waliigalaa kottaa guduraame ana ijoollee walloo na dhageeyaa. Egaa maaki waliigalaatti wal dhagaati kottaa meenaa isin hin jee. Ela waan isin jechuu barbaadoo maaki nuti sabarree atillee baay'ee yoo sitti as keessa taa'artaa akka bishaan mataa irratti naqattee taa'aa jirtu arguutti hin jirra. Yoo danda'ame ila yoo danda'ame nuti ka barbaadu nagaa barbaaduun immoo sodaa miti. Nama manguddoo tokko gartee nama lamas haa ta'u of biratti dabalatisa. Nama kana gartee dhugaa dhaabbatee hojii dhugaa dubbate tokko of biratti dabali nama lama ka barbaade jechuudha. Namoota ustaazarra haa ta'u abbuma feetirra namoota lama of biratti yoo dabarte irra gaariidha siifis. Yaa waa takka qofa jedhaan amma waa takka qofa bas waa takkatti qofa jedhee bu'aa hedduu nuti dubartiin nu biratti yoo nama kadhattee dhaabbadha jette kabajaa qabnaa ijoollee si komandoo ka isin duuballee murteessine isin duuballee badiin fudhanna yookaan immoo waan feetan nu gootan jettan hedduu galatooma odoo handachii ta'ee narra deemtanii isiniin jechuu barbaada. Nuti safuu beeyna aadan guddanne waan jedhamu malu nama jedhee beeku nama deebis ofirraa deebisee beeku nama ol qabatullee nuti amma waan barbaada Ahmadiin mataa san mataa xiqqoo yaadusu yoo barbaadde ijoolleen si komandoo sodaattee nagaa labsitee jechuu hin danda'a. Yoo nama sanii akkas jechaa jiran nin beeka. Maakii akka mana keen dhufne an dhibbarraa dhibbatti itti tilmaamee beeka. Nama kana of duratti waan haasa'ee beeku yaada isaa tilmaamee waan beeku. So beeke so kanaafuu nuti ardallee sodaa miti nagaa labsuun sodaa miti dhugama jagnummaa qabna dhugama namummaarraa dhalanne dhugama namummaa jalqabarraa isiruuti mana keen dhufu ati waan gurgurin jalqabarraa nama seeruuti waan ta'eef mana keen dhufu kennan dhoyne har'arraa ijoollee si komandoo wallahi warri isin dura murteessine warri isin dura isin qabanna jennee abdii mana keessatti isin barbaanne hedduu galatoomaa isinin jechuu barbaada maakii si jaalanna si kabanya Galatoma, dhugaa rabbi galatoma. Rabbi sinaa kabaju nageenyaaf as bira dhufuun keessan guddina garsiisa malee waan biraan garsiisu guddina garsiisa jechuudha. Wallaahi laazim namni nagaa labsuudhaaf dhufe namni nagaadhaaf as biratti argame guddina garsiisa malee xiqqeenyummaa hin garsiisu. Nama diktaatara ani nama dhaga'u jeessantu xiqqaate baay'isawwee akkasitti fudhannaa namni hundinuu kutaa 10 akka asitti argu jira akkasuma akkasii miti barreessaa jalatti kana ga'ee jibbee khalaas. Oromoon kutaa 10 akka murtii qaba. Oromoo muree murteessa. Oromoon hayyuu qaba, beekaa qaba. Akkuma gawwaa qabuttis beekaa dubbii muree murteessus hin qaba jechuudha. Namni kuma tokko wayi haastaa kuma lama haastaa kuni nama kan akka waan biratti laayina. Namni kun nu taazaba. Wallaahi namni usii dhaggeeffatan waan biraan seenaa. Nama beekaa barsiisaa meeqaa jiraas keessa barsiisaa baratee qaraatii xumuree nama hayyuu meeqaa taa'ee nu dhaggeeffataa jira bara. Nama kan akka roobota usee roobota lakkoomsa roobota seenaa wallahi nama waa beeku ta'ee nu dhaggeeffataa jira. Eenyu bira rakkoo hin jirtu eenyu rakkoo qaba hundinuu hin beeka jechuudha. Saniifuu galatooma abboleeyyan kiyya hammataa na dhukkubee jira. Wallahi laazim deemaa nageetti. Galatooma waan dhuftaniif. Waa tokko ijoollee walloodhaa namni irraa dubbatu namni haasaa beeku ammoo gama wallootiin namni nagaa haala kanaan dhaggeeffadhaa dhugaan dubbadhaan ani fakkeenyaaf arsiis miti walloos miti ani oromoodha. Dhugaan harkirraa kan hin dubbadhu immoo kan nageetu ijoollee teessan. Ijoollee teessan kan nageetu. Amma ijoolleen as bira jirtu haafarsoos ni finnaa. Ismee asni finna nuti irraa fudhannaa jee ustaaz taa'u jira. Ustaazni taa'u jira. No, indoo gora
na dhaggeeffadhu waan dhugaa harkeen dubbadhaan jiru. Ijoolleen namni dubbatu hin jiru. Namni dubbatu hin jiru hundinuu wallaalaa. Nama wallaalaa kana dalaga malee namni biyya kan kana dalagu jechuudha dhugaa isinitti himani. Hin jiru jechuudha namni irraa dubbatu hin jiru. Hundinuu haasaan beeku goggoal ceene kunoo maal isinitti eebbisu jira. Maal yaada akkam isinii kennu jiran. Duuba kun nama beeku nama irraa dubbatu. Duuba bakka hin bu'u. Summaatiin dhufee ture Umaris dhufee ture King akkuma jeetti walloo guutuu anaa hoogganaa jee akkuma sanitti Walloo guutuu. anaa hooggana jechuun isaa suni akka Oromoo kutaa 11tti dhugaan of fakkaachaa jira barhaadhaa kanaan jechuudha. Hai. La kana fudhatin asin. Isin namni tokko ngora qabda kana fudhatta wallahi lazim. Into kun hin barbaachisu fudhatamu kun nu biratti. Mucaan kun amma dhufe kanallee wayya jechuudha. Mucaan kun nagaan seeraan gaafii gaafatame nagaan namaa deebise jechuudha. An akka mataa kiyyatti jechuudha kana wanni isinidha kun. Ummati haasaa beeku hin jiru. Ijoolleen haasaa beeku hin jiru. Sila yaa Rabbi Ameerikaa nageenya sa'a sadii sa'a afur isin kadhachuu jiru yaa Rabbi Ameerikaa nageenya wallahi Rabbi nageenya sa'a afur Rabbi kadhadhee beeku akkan isin kadhadhee silaan sa'a afur Rabbi kadhadhee duru Ameerikaas ta'e Kaanaadaas dhaqee. Maatii dhugaa ati amma yeroo dheeraas laayivii irra teesseetta irraa bahuudhaan nama qophaa'u jiru akkami furmaata itti godhuudha amma akka waan nagaa hin barbaannetti fudhachuu jirta akkasatti illee hin fudhatin. Qeerroo baatii yoo dubbatu mataasaa bakka bu'eeti malee hawaasa walloo bakka bu'een miti. Na dhaggeeffadhu. Okay. Ani nagaan barbaadu siin jedhu walloon nagaan barbaadu jechuu hin dandeessu. Sirrii. Ani nama badaa yoon ta'u walloon guutuun badaadha jedhee maqaa kootiin maqaan itti moggaafamuu hin danda'u. Ani hattuu yoon ta'u walloon guutuun hattuudha jechuu hin dandeessu. Qeerroottu hattuudha malee walloon waa hattuun miti. Nama qulqulluu hedduu qaba. Akkasuma kutam kamuu keessa hattuun illee jira, nagaan illee jira. Kan nagaa barbaadu illee jira, kan nagaa booressu illee jira. Amma ka'umsi dubbii maalii jedhanii manguddoon gadi taa'ee akka laalu. Manguddoon aduu keessa taa'ee rooba argaa, rooba keessa taa'eeti aduu argaa. Ani silaa nama lama manguddoo jajjabaa keessaa warri Harargee kun dubbii hidhuu irratti manguddummaa irratti nama jajjabaa jira. Isaan irraa galfattee nu higadi nu buustee walloo irraa isa agartee nama dubbii nagaa barbaadu nama waan toluu jedhu nama hedduutu jira as keessatti. Wanni kun egaa TikTokii namni piroofaayiliin hin beekamu abaluu namni kun jabaadha jedhamee hin beekamu miidiyaa irratti ol ba'anii dubbatanii nama jajjabaa jira. Warra akkasiisan gashitee ijoollee kanas agartee gorsee nama fiduu danda'u itti gaafatamuma nama fudhatu waan akkasiisan gashitee silaatti marii hattee. Sirrii bara wanni asitti sirrii reefu dhagee bara maaltu jira ni beektaa amma laalii dura maal eegalee seete. Nooma isaanuma kana haasa'umaaf yaada isaanii dhaggeeffachuun eegale. King Ahmadin dhaggeeffadhe hunda isaaniitu dhaggeeffadhe saamii guutuu dhaggeeffadhe. King Ahmad ni dhaadatu ture. Dhiisi ati walloo bikka buutuu an walloon bikka bu'aa anaa walloo bulchaa anaa walloo hoogganaa wallootu walloo naan waa hedduu dubbate. Bakka dhaadatituma keeba ammasuma dhaadatituma keeba. Amma yaa jiran nama isin bikka bu'u fida. Inni bikka isin bu'amu maaliif isa irratti jettan jenneeti dubbatu jiru. Amma eenyutu nageen fine eenyuun nageen fedha irratti dubbi ijoolleen arsii as bira dhufan hundinuu nama ijoollee hidhees ni finnaa nuti ni gadhiisisnaa nageenya siin barbaannaa dubbii siin furraa jaan hayyee jee qabe. Kagama wallootiin fidaa jennaan kaan fidaa kaantu seena kaantu ba'a bakka namuma fiduu dhabamee ni beektaa. Isaanis gaafa nama fidan manguddoos fida asitti gaa manguddoo fidee ijoollee jidduu kaa'ee itti wanni godhu beekte sigaleemi eega namni hundi nageenya kafee hundi dhufee namni guddaan jidduu dhufee nageenya buusa jechuudha. Kana kaayyoon kiyya silaa akka gaanii akka shuguutii takkatti kana yaadee maal goona. Ayyee yaadni shuguutii illee gaariidha. Akka kutaatti nama wallolee dhiisi ati amma warra wallolchiisu jiru lolchiisota fiddeeti asitti. Walitti fokkoranii beekte akkasin miti dubbiin namni jaarsaa jaartii araaruhu manguddoon taa'eeti mee isin kaa achi deemaa jedheeti jaartiinis akkana jaarsinis akkana gara mana jalaa goraniiti manguddoon akkam goonuu jedheeti. Onoo manguddoon dhufee jira. Nama itti gaafatamu gama sanis gama kanaas fuudheeti ilaala. Warahmatullahi wabarakatuh ilmaan Oromoo akkam jirtan nagaa fayyaa keessanii.
Manguddoon bari hin dhabamne numa jiran bara jira. Nu Waalaikum salam. araarsa walitti buusuu beeka. Nama araarsu. Galatooma Manguddoon dhufe miti. Manguddoon dhufe miti. Nama wallorraa dhageettii qabu takkicha waammadhu. Nama arsiirraa dhageettii qabu takkicha waammadhu. Nama waan toluu jedhu agartee. Afaan Isa akka keenya durriyyee akkanumaan miira keessa galee lallaboo osoo hin taane. Okay. Mee dura Anis manguddoodhaa jaamu abdii muktaa. mee dhaabadhu manguddoolee yoo ta'u baadhee mantiqqoo nan kadhu anis mee dhaabadhaa dura akka waliin jennu jira waan walitti waan wal hubachiifnu jira dura mee qalbiidhaan walaa dhaggeeffannu nama 1800 as jira qalbiidhaan Yaasin Ahmad kana gashi maakii ko Yaasin Ahmad kana gashi anasiin jedhe. Qeesis ni fidaa, sheekas ni fidaa, waan ni finne jiru araara kana buusuudhaaf. Okay, hayyamee walaa dhaggeeffannu maati. Ammoo qalbiidhaan akkanumatti dhaggeeffachuu osoo hin ta'in qalbiidhaan akka dhaggeeffatanii barbaada. Jalqaba dura wanni hubachuu qabnu walloo fi arsiin waliin lolle. Akkas fakkeessuu barbaadanii walloo fi arsiin wal lolle jedhanii hawaasa lamaan kana waliin buusuu warri barbaadu akkasi jalaa qabuu hin qabnu. Kana mata qabaddaa walloo fi arsii miti kan wal lolle. Ijoollee walloo tan biyya Arabaa keessa jirtuu fi ijoollee arsii tan biyya Arabaa keessa jirtuutu tan sanuu baqattee biyya Arabaa keessa jirtu quuftee walitti kaate. Quuftee quufa walirratti bahuudhaaf kaate. Kana dhugaa jiru haa fudhannu. Kana yeroo haasawnu rakkoon akkanaa hogguu dhufe walloo fi arsiitti walitti bu'ee jennee haasawuun as gubbaarraa hedduu nama qaanfachiisa dhugaa dubbachuudhaaf. Ijoollee ruuzii biyya Arabaa kana quuftee akka taatu wallaalte dhiirummaa bakka itti wal baafattu wallaalte kana dhiirummaa seete osoo diinni gara meeqaan nutti ejjuu ifii walirratti bobbaatee dhiirummaa wal agarsiifti. Dhiirummaan akkanaa miti. Kuni gootummaadhaallee miti. Gowwummaadha malee gowwummaa. Yoo akkam deemee wanni kun gowwummaa ta'ee hafa malee gootummaas ta'ee hin hafu dhiirummaadhaas miti. Kana qalbii qabadhaa. Namoonni as gubbaarraa waan kana walitti araasina jettanii yeroo dubbattan yaada keessan keessatti akka waan walloo fi arsiin wal loleetti hawaasni dilli isin jala taa'u kun yoo isin hubate rakkoon kun biyyattiis gabbu'eeti biyyaas waliin naquudhaaf ta'a jechuudha. So akkas ta'uu hin qabu. Dirree baanee iyyaala yookaan wandalaattee ijoollee wallootii fi iyyaala wandalaattee ijoollee arsiitu biyya Arabaa keessatti quufee osoo re'ee fi gaala tiisanii quufanii walirra bobbahanii jennee hawaasa keenyatti hubachiisuu danda'uudha qabna. Kun rakkoo wallootii fi rakkoo arsiidhaatiin miti. Kana hawaasni isinirraa haa hubatu. Waan biraa yoo hubachuu dadhabe at least isinirrallee beekeetii miti. Dhugaa. Lammata bu'aan isaa waan kanarraa argatan namni wahirratti wal loleeti wahirratti dhiiga wal buusa yookaan wal miidha. Mee bu'aan isaan asirraa argatan kanarraa mee maaltu jira tokko natti himaa bu'aa tokko. Yoo jecha afaanii gochatti jijjiiranii miidhaa walirra gaggeessuu hin ta'in. Yoo ka humna walirratti ilaaluu taatu taate gaara keessatti doolaara ni qabnaa bakka boksii gartee itti ijaaranii namni quufe itti ol bahee wal cafaqu isiniif tolchina wallahi an akka nama tokkootti isinii tolchuu hin danda'a. Bakka itti wal cafaitanii boksiidhaan tokko injifate jennee leenca darbinaaf badhaasa kanninaaf. Sanillee bu'aa qabdi beeka. Amma mee wanni isinitti jirtan kun rabbii isin uume sodaadhaa. Addunyaa kanarra gaafa dhuftan fedhii teessanii hin dhufne beeka. Gaafa asirraa yaataniis fedhii teessanii deemuudhaan hin teessan. Ammas guyya deemuu teessan hin beektan. Namni miidhaan duratti oofu jiru akka aragaattuu diina ni qabna. Mee bu'aa yoo qabaattan dhiira yoo taatan maaliif diina biyya keessatti nu cinqee biyya Arabaatti illee isin cinqaa jiru maaliif liqii hin galchine walirratti dhiirummaa teessan nu garsiiftan. Kana eenyuuf fakkeenya ta'uudhaaf deema wanni kun. Bu'aa maalii irraa arganna dhaloonni si boodaan dhufuu fi manguddoon si dura jirtu maal jettee si dinqisiifatti dhaloonni si boodaan dhufu maal irraa barata waan kanarraa. Oromoo wal nyaachuu biyya keessattis wal nyaachuu biyya alaatti illee wal nyaachuu. Baqattuullee taatee wal nyaachuu tujjaara taatus wal nyaachuu miskiina taatus wal nyaachuu. Haqa ummataatu akka isin godhaa jira. Rabbii isin uume sodaadhaati. Bu'aan isin asirraa argattan hin jiru. Dhiirummaa silaa qabaattanii bar garaa isin godhe jenna gaafas. Garaa keessaniif bu'aa qabdi. Mee waan biraa maali bu'aan isin asirraa argattan naa himaa.
dhiirummaa walitti agarsiiftanii wal ajjeeftanii foo maali bu'aan isin asirraa argattan tokko addunyaa fi akhirattis jira tokko. Ta'ee tiisitan san caaltanii argamuu dadhabuun keessanirra hedduugaa. Maali garaagarummaan keessan? Re'eensa walirratti hin bobbaatu isinirra wayyaadha. Gaallisa walirratti hin bobba'u wallahi isinirra wayyaadha. Yoo quufe dhaltuurra bobba'a. Dhaltuurra shamarran irra maan bobbaanee fi walirra bobbaatan. Dhiirummaa yoo qabaattan shamarran karaa seera qabeessa ta'e niqaa godhatanii fuutanii maa dhiirummaa isiniif hin laalle. Jilbiifatanii jilbeef jala dhabdanii wallahi dhudhuufuudhaa teessa warri kanatti xaaxaatas gubbaa jiru wal hidhee dhugaa rabbi. Amma mee maal jennee isin faarsine ogguu wal ajjeeftan gadi galoo isin hin jenna moo